السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفون جالتمتو تافي كوجمتو أمة أورومو أكم جرتو جرى الحمد لله باغنو جرات تنينو جمعتي استنجا هر أوان الداوي كابت ديسني دو فيجرا وانا الداوان أجايبا ويك أبت ديسني دو فيجرا isni illeen hordofuudhaan haga xumuraatitti wanta gaarii irraa fudhadhaa isiniin jedha wallee irraa baradhaa isiniin jedha wanti balleesse yoo jiraate koomentii irratti naa barreessaa haasaa haasa'u kana keessatti waan balleesse yoo qabaadhe yaada na jijjiiruudhaan na gorsaa natti hima waan kana sirreessinaan jedha na bira dhaabadhaa isiniin jedha anillee waanuma yaada kiyya waanuma natti fakkaate obboleeyyan tiyya biyya garaagaraa biyya alaa jiraniif yaada sammuu kiyyaa wanta natti fakkaate yaada sammuu kiyyaa isiniif ibsaa jira wanta gaariidha yoo irraa fudhattan hedduu na gammachiisa maaliif jennaani wanta ofii kiyyaa isiniif yaade dubbataa jiru wanta ta'eefi waan gaarii isinii qabadhee dhufee kana hin jaalattan jedhee abdii isinirra godhaa isinillee ilaalaatii wanti balleesse yoo jiraate koomentii irratti naa barreessaa waan kana sirreessinaan jedha guutuu isaa hordofaa hin jaalattan jedhee abdii qaba hiqaa isinii qabadhee dhufeera hiqaa ta'ee uffata noormaanii yeroo kaawwan uffatamu ta'ee kan aadaa ta'ee guutuu isaa isinii qabadhee dhufee jira amma asitti kinoo hiqaa isinii fidee jira kun asirratti distii isinii qabadhee dhufeera distiin kana fakkaata kunillee kidaaniidha ani muraasuma isinii qabee dhufee fakkeenyuma isaa isinii qabadhee malee isin guutuu isaa qabaachuu dandeettanii kun hiqaa shaamaati kan geexii shaamaati jechuudha asitti rakabotiidha kunillee muraasuma isinii qabadhee dhufee asi kunillee rakabotiidha kunillee geexii shaamaati geexii shaamaati akkatti hedduuyyuu bareedaa kunniin burcuqqoodha burcuqqoon kana fakkaata akkasitti kunii feermuuziidha feermuuziillee hedduu bareedaa jedhee yaada isinillee wanta barbaadda yoo jiraate achirratti ergachuu hin dandeettanii kunillee geexii shaamaati kunillee rakabotiidha ka gubbaa jiru ka kookisiiti hedduu babbareedanii kunniin illee masqammacaa hababaatii kunniin kidaaniidha hedduu babbareedanii kunniin illee masqammacaa hababaatii hababaa barbaaddan masqammacaa isaatii iyyuu hedduu babbareedanii masoobiidha masoobii ta'ee wanta akka qorii guutuu isaa isiniif hojjechiisna kunillee rakabooti maduratti isan ta'e dalga isaatiin ka gubbaa kuni ka kookisiiti guutuu isaa jechaadha ka ofii keessanii barbaaddanii wanti isin barbaaddan yoo jiraate ka'anii as gubbaa hin kaayini fakkeenya hiqaa akka barbaaddaniif yoo barbaaddan yoo jiraate jedheeti malee guutuu isaa as gubbaa isin hin kenne wanti isin barbaaddan yoo jiraate wanti qalbiin keessan yaade yoo jiraate ka kana fakkaatu wanta biraa ergattanii bitachuu hin dandeettanii isiniif binnaa jechuudha lakkoofsallee dura isinii maxxansinee jirra warroonni bitataa jirtanillee hin jirtanii warroonni hin bitannellee amma booda akka bitattan jedha kunillee kinoo qaamisiidha qaamisii hedduu bareedduudha hodhisiisaa barbaaddanii diizaayinii ofii keessanii barbaaddaniin hodhisiifachuu hin dandeettanii diizaayinii ofii keessanii maraxattanii uffata faashina dhufeerraa diizaayinii ofii keessanii maraxattanii kama faashina dhufe san gabbuustanii akkasumatti hodhifiifamaa homa takka iyyuu jijjiirama takka osoo irraa hin jijjiirin akkuma gizee bittaa itti bitamu sanitti akkasumatti deebi'ee hodhama uummata akka yoo birriin garaagarumsa qabaatte malee hodhaan garaagarumsa hin qabu birriin ka bittaattu caalaa waan qamisii lamaan bittan haaluma qallaalitti qamisii tokkochaan bittan haaluma qallaalitti qamisii lama hodhisiifachuu hin dandeettanii gatiin baay'ee qallaalidha akka gizee bittaa san ulfaataa miti uffanni turkiin akka malee ulfaataadha akka malee guddiidha hodhisiisaan garuuyyuu gatiin isaa qinnaashidha baay'ee qinnaashidha gatiin isaa maaliif fin bareeda waan ta'eef malee uffannaa jarri amma bakka tokkotti ka hodhisiisanii iyyuu deebisanii fannisanillee hin jira namni amma dhiifamnarraa taate amma namni faashinii gara hodhisiisaa deebi'ee jiraallee maaliif diizaayinii ofii barbaaddan ka jarri hin finnellee ofii keessanii diizaayinii namaan layyatti jedhe namaan adda ta'u jechaadha uffanni namni uffate namatti hin tolu hin beektanii mire uffanni namni uffate baay'ee namatti hin tolu
kan nama biraarra argan uffachuun namatti hin tolu akka kiyyaatti natti hin tolu uffata nama tokkorra arge akkasuma isinillee akkasuma ta'uu dandeettanii uffata layyatti jedhe kinoo amma qamisiin kunillee hodhisiisaadha hedduu bareedaa karaa gara malee kunillee hodhisiisama uffata diizaayinii ofii keessanii barbaadaniin hodhisiifachuu hin dandeettanii kana qofaa miti kun amma uffata aadaati namaa hodhisiisee ergeera tanaan duraa namaa ergee jira uffata lama ergee sanuma ittiin ka'ee amma asirratti isin godhe uffata lamaan ka'ee uffata aadaa arsiitii fi kaan ammoo diizaayinii ofii fudhattee batalayyan hodhisiisaa fayyadama. Ka ofirraa amma qabu kunuyyuu hodhisiisaadha. Duraan uffata turkii fayyadamaa tureyyuu amma dhiisee jira. Hodhisiisatti deebi'ee jira. Hodhisiisaa baay'ee jaaladha. Hodhisiisaa baay'ee natti tola. Waa hedduuf natti tola. Tokkoffaa diizaayinii ani ofii kiyyaa barbaaduun akka ofii kiyyaa barbaaduutti filadhee naa hojjetama. Lammaffaa gatiin isaa qinnaasheedha. Sanii fi kana isinitti mul'isa. Akkinoo akkanatti hodhisiise kana jalaan qamisii sheeppii goosisee gubbaadhaan kun ka gubbaa kun shaamaadha ka jalaa shaamaadha miti carqii xiqqoon furdata carqii garagaraati jechuudha fidanii walirratti haa hojjetamu malee diizaayinii ofii kiyyaa maratadhe diizaayiniin kuni ka ofii kiyyaa barbaadee filadhe kana caalaallee gaa'onii isaa barbaadan kan caalaallee bal'isuu namaa hin danda'anii fedha abbaa irra hundaa'aa ani gaa'onii gubbarraa kan akka malee dheeresseeti garagaraa qamisiin jallisaa arkoon isaa gurdiidha garuuyyuu shaamaadha miti ka gubbaa kun carqiin gubbaa kun shaamaadha ka jalaa ammoo shaamaa miti akkamii akka carqii suufa dhiirri uffatu san hagasillee haphii akkasii sanii osoo hin taane carqii akkasii san ta'ee furdaadha hedduu bareedaa baay'ee bareedaa sadarkaa qabaa tokkoffaa lammaffaa jira kun tokkoffaadhaan hodhisiisee ani akkasitti isinillee diizaayinii ofii keessanii layyatti gootan baafattanii hodhisiifachuu hin dandeettanii uffata aadaallee yoo barbaaddanii uffata aadaa ka amma asirratti isiniif hojjedhe kun mucattii yoo ittuyyu uffata lamaa na hojjedhu naan jedhe mucattiin biyya alaa jirti uffata lamaa hojjedhee fi nama dhufuutu jira namatti maatitti naa geessette uffata lamaa maatitti geessee fi ufumaa hojjedhee fi anatu hojjetee fi hojjechiisee fi uffata baay'ee bareedudha baay'ee jaalattee isiillee baay'eetti gammaddee jirti hedduu jaalattee jirti akkasuma isinillee namni barbaada yoo jiraate uffata hodhisiisaa irraa ta'e uffata aadaa irraa ta'e meeshaa garagaraa meeshaa manaa keessaa ta'e irratti kaa'ee malee ka biraallee ofii kan keessanii diizaayinii ofii keessanii filattaniin maraxattanii isiniif bitama uummata akkayyuu hin rakkisu silkii kenna isiniif kenninee jirra wanti isin filattanii jaalattanii keessa yoona dubbistan haala gaariidhaan haala bareedaa ta'een haala amanamaa ta'een isiniif bituudhaan ani qophiidha warroonni biteefillee hin jiranii warroonni na jajjabeessitanii akka bituuf na amantanii na qarqaartanillee galatoomaa isiniin jedha anillee kabajaadhaan imnati keessan isiniif guutee jira warroonni biraallee ka akkasii sunni yoo jiraattan keessa na dubbisuu hin dandeettanii lakkoofsa kiyya isiniif kennee jira wanta biraa yaada biraallee yoo qabaattan wanta balleessa yoo jiraate haasaa irratti ta'ee viidiyoo waraabaa irratti ta'ee waanuma kam irratti yaada qabaattan irratti koomentii irratti naa barreessuudhaan yaada na jijjiiraa isiniin jedha an kana kaasirra kaa'e fakkeenya isin haa ta'uuf wantoota akkanaa kana hin hojjechiisnaa hin binnaa waan akkanaa kana nama barbaaduuf hin qopheessinaa ka jedhu fakkeenya isinii kaa'e malee kana qofatu jira kana filadhaa waan akkanaa kan hin bitadhaa jechuu barbaadeetii miti wantoota akka qorii irraa ta'ee killaa boraatii siinqee maalii kanneen illee warroonni hojjechiisfachuu barbaadan isiniif hojjechiisnaa hiiqaa guutuu isaa irraa hiiqaa biffee guutuu isaa irraa wanti warra barbaadan isiniif hojjanna warri barbaadan keessan na dubbisaa